Guyyaa rakkina kee miti. Gaafa awwaalcha kee dhufuu dhiisuu danda'u. Intalli kun haala sirrii keessa waan jirtu natti hin fakkaatu. Filannoo keetiin naaf haa ta'u. Rakkina ta'aaf. Akkam jirtu Leensuun jedhama. Maal siiniif haa dhufu? Buna gurraacha nuu fidi. Siif yoo? Buna gurraacha naaf fidi. Tole. Bunni isaanii baay'ee namatti tola. Eeyyeen anis yeroo darbee mana kanaa fayyadameen ture. Baay'ee namatti tola bunni isaanii. Intalli kun haala sirrii keessa waan jirtu natti hin fakkaatu. Waamni gaafa nu laata maal akka isheen taate? Maal ta'a dabalamu? Wanti sun nuti dabalamte baay'ee natti tola. Anas baay'ee natti tola. Garuu seerri manichaa naaf hin eeyyamu. Bakka keenan keessummeessaa kootu taa'e. As wayyaa? Leensuu waan si gaafadha jedheen ture. Al tokko nan deebi'a. Akkam jirtu maal siiniif ajajamu? Farfeetu keetti fadabbii qaba. Fama guddaa natti hin baratu kana booda. Sitti garaa jabaachuun hin jiru. Haa ta'u maaliin godha. Tole maaltu siif haa dhufu? Filannoo keetiin naaf haa ta'u. Inni yeroo biraa haa ta'u. Har'a filannoo keetiin otoo ta'e natti tola. Filannoon koo xiqqoo si gaddisiisuu mala jedheen erga jettee haa ta'u. Kuni kutaa qaama kiyya kan hin tuqamnedha. Maal wayyari? Inni mana keenyaa baay'ee gaariidha. Isan siif fida. Tole gurraacha naaf haa ta'u. Tole. Waanuma harkaan baaniif maana dhabaasta. Maal kun gadheen? Akkasuma kun amala namoota furtuu konkolaataa harkatti baatan muraasa biratti mul'atudha. Iddoo biraatti ol beeku ta'innaa? Natti hin fakkaatu. Gaddisiisee se'a. Kottu taa'e. Lakkinaaf hin eeyyamamu. Seerri mana kanaa na adabsiisa. Anaaf jedhii cabsikaa irra seericha. Lakkina ta'aaf. Waan na beektu natti hin fakkaatu. Walaa baru moo hin jedhamu. Abbaan koo akka magaalaa kanaatti abbaa qabeenyaa beekamaadha. Kanaafuu turtii halkan tokko na faana taasistuun jireenya kee guutummaatti siif jijjiiruu nan danda'a. Tole dabaree koo walaa baru Leensaan jedhama. Anis mul'ata koo dhugoomsuun malee maallaqa sooressaa keessaa gammachuu koo argachuu bakka kana hin dhufne. Tole? Sitti hafe kaa. Yeroo gabaabaa kana keessatti eenyummaa kee kanatti hin bara jedhee yaada. Ayi nama. Garam immoo? Garanum afachooti immoo galgala maal waliin jennee rafnee? Maal waliin jenne? Ganama yeroo kaatuna kaasii iddoon deemuun qaba siin hin jennee? Yeroo meeqa si waamnan xinnoon rafaan dhiisinaan hin jenne ati? Uff yericha riban quufnee barkanaafi. Kanaafuu balleessaan na bira otoo hin taane si bira jira jechuudha. Ani kanan jedhu silan dadhabduu yati yeroo hunda barii lafaa kaatee kan hojii deemtu. Maafan hin dadhabu nan dadhaba malee. Guyyaa tokkollee dadhabee yeroo naan jettu dhaga'een beeku. Dadhabbii kootoon sitti mees furmaata akka hin arganne waan hin beekuuf hin callisee. Maal jechuudha? Sitti mees dhiphisuu irra obsuu wayya jedheen callise. Haa ta'u nagaan ture amma deemuun qabanatti guyyachaa jira. Eessa deemtari? Si'a meeqan sitti maa beellaman qaba siin hin jenne? Shamarran harka qabatanii mana bunaarra naanna'uu san akka dhiistu waadaanaaf galtee turte. Anis waadaa koo nyaanne. Ishoo amma eessaaf si kaasere? Hiriyyaan koo hojii na gargaarta naan jedhe siin hin jenne? Inni kaleessa kaa? Har'as. Guyyaa lama moo? Lakki kun hiriyyaa koo isa biraadha. Guyyumaan hojii hiriyoota keetii hojjechuun kun hin ulfaatu garuu? Maaliif? Isaan yeroo si gargaaran argeen beeku. Atoo kan kee hojjetta. Inaaffaadha moo maa inni haasaan akkasii? Hiriyummaan an siif qabus inaaffaaf waan naaf feeruu miti. Hariiroo nuti wajjin hin qabnu immoo naa gadi waan beektu hin qabu. Nan beeka hiriyoonni kee qarshii gaarii qabu. Waan gaarii si nyaachisu, waan gaarii si obaasu. Kana jechuun gaafa hojii isaanii. Garuu immoo guyyaa isaan akka hiriyaa isaanii gammachuu isaanii si wajjin qooddatan argeen beeku. Obsi arguuf jirta. Dhiis arguun barbaadu. Nan beeka waan ta'eef. Maal beekta? Ilaa kenna.
muuxannoon ofii qaburraa kaaseen sitti mana dhagaye. Anis yeroo itti hiriyoota akkasii baay'een qaba ture. Yeroo fi bakka barbaadanitti waamanii na ergatu. Waa'ee jireenya koof tasuma hin dhiphatan. Iddoon barbaadetti isaan hin argadhu. Gocha isaanii kanarraa ture wanti naaf galee yoo jiraate aangoo maallaqa isaanii malee namummaa kootiif tasuma akka isaan dhimma hin qabne hin bare. Amma hiriyoonni koo akka hiriyoota kee ta'u jettee kana natti maa jirta taanaan dogongorteetta. Lakkiin dogoggorre. Ela jireenyatti milkaa'uu barbaadda taanaan yeroo kee namaaf osoo hin taane ofiif fayyadan. Barbaadamummaan kee amma humna qabdu qofatti. Gaafa humna fixattu firra akka har'aa kun hin baay'atu beektaa? Namoonni tarroo ofirra isaan jaallattee yeroo kee laatteef kun guyyaa rakkina kee miti. Gaafa awwaalcha keeyyuu dhufuu dhiisuu danda'u. Itti yaadi.